Rahmatullahi wa barakatuhu. Hordoftoota madda walaabuu miidiyaa sagantaa tamsaasaa kallattii kanneen hordofaa jirtan hundi keessanuu bakka jirtanitti nageenyi jaalalli oromummaa fi obbolummaa sinaadha qabsuniin jecha marrigaa yeroo akkas jennu waa malee miti. Oromoo abbaa seenaa dilbii guraancha gaafa Afrikaa gaafa jedhamu waa malee miti. Dhuguma dubbachuuf Oromoon saba guddaa gaafa Afrikaa qofa osoo hin taane saba guddaa dachee Afrikaati. Saba abdii kutachuu dadhabee gannoota 150 roorroo gidirsaa kallattii adda addaatiin ofirraa falmachaa ture. Saba abdii kutachuu dide saba guddaa hadhan kana mootu kallattii adda addaatiin Oromoo fi Oromiyaa irratti kallattii adda addaatiin diinii roorroo isaa jirutti jechaadha. Saba qindoominaan afaan tokkoon seenaa tokko kallattii addunyaa agarsiifachaa jiru saba guddaa gaafa Afrikaa Oromoo akka ta'e wal nu gaafachiisu. Kunis ta'e sun dursi addunyaa kana nageenya waan taateef irra deddeebiidhaan yooyyaa ashama harka fuuni kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota madda walaabuu miidiyaa kanneen sagantaa tamsaas kallattii mana keessan teessanii akkasuma gara Facebookaatiin gara YouTube chaanaliitiin akkasuma gara TikTokiitiin hordofaa jirtan hundi keessanuu bakka jirtanitti nageenyi keenya sanaa dhaqqabu. Eeyyangaa waan hundaafuu nageenya erga akkas jennirra yeroo ammaa kanatti akkuma beekaa jirru kallattii adda addaatiin keessaa rakkoon hawaasaa Oromiyaa keessatti hedduminaan mul'achaa jiran. Rakkoolee kana immoo Oromoon fageenya irra dhaabbatee ilaaluu qaba osoo hin taane keessatti hirmaachuudhaan rakkoo kana irraa qoodamuun dirqama jechaadha. Yeroo ammaa kanatti kallattii adda addaatiin rakkoon hedduun jiranii kana hunda kallattii adda addaatiin hayyoon Oromoodhaa irraa dubbachaa jiran. Har'an kana immoo kan irratti fuulleffadhu keessaayyuu yeroo ammaa kanatti sadarkaa UNESCOtti kan galmaa'e bosona Baalee. Bosona Baalee yoo qaabne 1994 of duuba deebinee yaadachuun dirqama waggoota yoo gurumbaadhe waggoota 20 dura jechaadha. 1994tti bosonni Baalee gaafa gubate Oromoon kaabaaf kibba bahaaf dheeraa walitti dhufuudhaan bosonni kun lakki qabeenya keenyarra gubachuun qabu jechuudhaan kallattiin irratti hirmaatanii jiran. Kan lubbuu dhabanis dhalata magaalaa naannoo Amboo kan ta'e jechaadha. Biniyaam kan jedhu jechaadha dargaggeessa lubbuun isaa ichitti baddus seenaaleen tokko tokko ni dorgomsanii isa qofa namoonni hedduunis jiraachuu danda'a jechaadha. Ibiddi sun ibidda yeroo akkas furate jechaadha ibidda baay'ee ulfaataa ture jechaadha. Kanaaf waa'ee ibiddaa yookaan immoo gubachuu bosona Baalee wanti hin kaasne waa malee miti. Yeroo ammaa kanatti sadarkaa UNESCOtti kan galmaa'e bosona Baaleetiin wal qabatee jechaadha. Haalli tokko tokko kallattii adda addaatiin sadarkaa UNESCOtti istaandaardii isaa akka eeggatuu fi eegumsa paarkichaatiin wal qabatee wantoonni tokko tokko kan sirraan ni jiranii seerri UNESCO idil addunyaa waan ta'eef jechaadha. Qabeenyi kun qabeenya Afrikaa qabeenya Oromoo bira darbee biyyattii Itoophiyaa bira darbee qabeenya identitii Afrikaatii fi Afrikaanizimii addunyaa irra agarsiisan keessaa qabeenyi kun qabeenya tokko jechaadha. Sadarkaa UNESCOtti jecha sadarkaa addunyaatti wanta galmaa'e waan taateef jechaadha. Kanaafi hawaasa naannoo san jiraatan kan kaleessa qabeenya kan argite kunuunsanii akka mul'atuuf akka dhanta addunyaa irratti mul'atuuf gahee taphachaa turan kunuunsanii yoo tokko balleessu lakki balleessuun qabdanii jechuudhaan tiiksaa ture asiin gahee kanaaf kireeditiin akkamtu kennamaa jira kan jedhu gara sooshaal miidiyaatiin gungummiin biyya keessaa gara madda walaabuutiin ergaaleen adda addaan qabanii jiran jechaadha. Odeessi amman tanatti jiru keessaayyuu hawaasni yeroo ammaa kanatti dubbachaa jiru keessa tokko baay'inni karri mootummaan ittiin dubbachaa jiru hawaasni naannoo san jiraatu lakkoofsaan 8,000 tilmaamama kan jedhudha. Hawaasni immoo lakkiin nuti 8,000 miti 20,000 ol kan jedhu kallattii adda addaatiin dubbachaa jiranii. Kanaafi Parking kuni dhuguma dubbachuuf seeftiin isaanii barbaachisa, istaandaardiin isaanii barbaachisa. Hawaasni kunoo mariin wajjin godhamee jira, fiichariin isaanii wajjin mariin geggeeffamee jira. Qaamni jedhamus hanga ammaatti akka hin jirre keessaayyuu odeeffannoon biyyarraan dura qabe ni addeessa jechaadha. Dhimmi abbaa paarkii biyyaalessa Baalee kana abbummaan duratti kan wajjin mariin geggeeffamuu qabu hawaasicha kaleessa dhimmicha kanarratti hojjetanii paarkii kana paarkii fakkeessanii eeganii asiin ga'a waan taateef qaamni kamiyyuu nu wajjin mari'achuu qaba. Dursi wajjin mari'atamuu qabu nu wajjin mari'atamuu qaba. Maaliif sadarkaa UNESCOtti galmaa'e jechaan jirru garuu immoo ulaagaa adda addaa kan namummaa kan tajaajila hawaasummaatti argannu waan fiicharii kenna qabu irratti hojjetamuu qaba. Paarkii biyyaalessa Baalee kaleessayyuu kan eegaa ture numa har'allee as jiraanne eeguun ni dandeenya kan jedhu hawaasni biyya keessaa dubbachaa jira. Hawaasni kuni bakka sanii buqqa'ee gara biraatti yoo deeme hagam jiraachuu danda'a. Bakki itti geeffaman sunoo lafa akkamiiti naannoo akkamiiti kan jedhu kana hawaasa wajjin mari'atame yoo hawaasni tole jedhe waan hawaasaa waan taateef hanga tokko walii hubachuu hin danda'ama jechaadha. Garuu ammatti wanti dhagahamaa jiru hawaasni biyya keessaa gara MWH ergaa dabarfataniin mariin tokkollee kan wajjin godhamen jiru. Mariin yoo kan godhamu taate immoo balbalti keenya madaadha. Kanaaf nutti dhiyaatanii osoo wajjin goone kan jedhu yaada isaanii dabarfachaa jiran jechaadha. Dhuguma dubbachuuf
hawaasni kun aqantana bakka sani buqaaniitiin hawaasni kun hawaasa horsiisee bulaadha lafti kun lafa diidallaadha hawaasni kun yoo fuudhanii lafa gammoojjii kan geessan taate yoo fuudhanii lafa baddatti gad dabarsan taate hawaasi jiraachuu danda'u sidiif kan bakkuma isaan jiraatan sanitti waan argitee paarkiin kun barbaachisu waan duraanii irraa wantoota fooyyaanis barsiisanii akkasuma mootu daran tajaajila hawaasummaa kaleessi yoo kan rakkatanii bosona cabsan taate qabeenya uumamaa kan mancaasanii kan jiraatan taate yoo kan jedhu iyyuu taate jechaadha yoo waan akkasii kan qabaatan taatellee waan san maaliif akka isaan gatan qorannoo raggatuun barbaachisaadha wanti isaan raggataniif tokkollee jiru yoo gatanillee hanqina jireenyaarraa yeroo ammaa kanatti qaala'insi jireenyaatiin wal qabatee namni tarii muka cabsee gurgurateetiin jiraachuu danda'a tarii ammootu bineensa adda addaa adamsee jiraachuu danda'a kuni waan beeknu miti jechaadha garuu ammoo yoo wanti akkasiillee kan jiraatu taate shakkiin akkasii hawaasni kun paarkii kana dhiibuu danda'a garuu ammoo hawaasni kun hawaasa kaleessa paarkii kana tajaajilanii kunuunsanii foddaa addunyaatti garsan keessa hawaasa tokko jechaadha kanaaf rakkoonni akkasii sunniin akka uumamnee fi hawaasa keenya kana diinagdeedhaan xinnisa diinagdeetiin wantoota isaanii barbaachisan wantoota isaan wantoota akka uffataa wantoota akka nyaataa wantoota soorata akkasuma immoo qabeenyi isaan qaban sanuu fakkeenyaaf horsiisee bulaadha uummanni kun tajaajila horsiisee bulee keessatti kennamu agirikaalcharii irratti dhaabbachuudhaan wantoonni isaanii godhamu ni jira jechaadha wantoota akka isaan gugguutanii fi hawaasa kana jabeessuun ni danda'ama waan hundaafuu komiin hawaasni keenya biyya keessaa amman tanatti cancalli mul'achaa jirtu jechaadha cancalliin hawaasni keenya yeroo ammaa kana biyya keessaa mul'isaa jiran keessaa tokko hawaasa wajjin mari'achuu qaban kan jedhu waa'ee kanaa irratti dubbachaa jiran jechaadha dhuguma dubbachuu fi paarkiin biyyaalessa baalee sadarkaa yuuniskootti galmaa'uun gammachuu guddaadha hawaasni kunis hawaasa gammade keessaa isaan tokko firii isaaniiti dadhabbii isaaniiti kaleessa argitee gaafa kallattii adda addaatiin yeroo bonaattis haa ta'u yeroo adda addaatti ibiddi kun warri adda durummaan bira dhaabbatee ibiddi kun akka dhaabbatu godhu warra fageenya irra jiru osoo hin taane warruma naannoo san jiru warruma ardaa san jiru jechaadha kanaaf vaaliyoon dursaa hawaasa naannichaatti kennamuu qaba kan jedhus komiin isaanii komii sirriitti qaamni dhimmi ilaalu kallattii poozitiivili ta'e jechaadha gaafii akkasii gaafachuun gaafii ijaaramisaati gaafii hawaasni keenya ittiin ijaaramee lafa isaa irratti abbummaa dhugoomsachuu jechaadha kanaaf gaafii kara poozitiivii waan taateef deeggaramuu qaba qaamni dhimmi ilaalus dhaabbateetii waan kan dhaggeeffachuu qaba jechaadha mariin hawaasummaa barbaachisaa akka ta'e kallattii kamiinuu itti amanamummaan barbaachisaadha isin jenna warroonni mana keessan teessanii sagantaa tamsas kallattii gara foddaa madda walaabuu miidiyaatiin dhaggeeffachaa turtan maddi walaabuu FM gara feesbuukaatiin kallattii adda addaatiin yaadota adda addaa dabarsaa turre keessaayyuu dhimmoota dargaggoota irratti dhimmoota dargaggoota innaa kaafnu dargaggoonni hedduun industrial age ta'an kanneen kolleejii baratan yuunivarsiitii inumaa elementarii keessa kan jiranillee hadhan tana bilbilli gurra isaanii irra jiru hedduun isaanii bilbila biyya baqattummaa deemuuti jechaadha barataan barumsaan cimaa ta'e barataan abdii biyyaa ta'e barataan egeree biyyaa ta'e hedduun isaa kallattiidhaan wanti inni bilbilli gurra kaawwate bilbila biyya ormaa deemu jechaadha kanaaf kunis immoo kara seera qabeessan osoo hin taane kara seera qabeessan ta'iniin illeegaaliin biyyarraa bahuudhaaf qabeenya ammana hin jedhamne dhangalaasuudhaan qabeenya qofaa miti lubbuu ofis dhabanii kallattii adda addaatiin biyyarraa bahaa jiran jechaadha waan kana gadi fageenya irratti hojjechuudhaan sagantaalee mimmiidhagoo dargaggoota biyyaa wajjin paanaalii yookaan immoo paaltookii marii gaggeessuudhaaf yoomi odechuu gara feesbuukaatiin weebsaayitii madda walaabuu broadcasting irratti yaada adda addaa isin dabarsinaa kana qofaa miti keessaayyuu dargaggoota taalentii adda addaa qaban kanneen hojiilee adda addaa hojjechuu danda'an biyyuma abbaa isaanii keessatti jechaadha kan fakkeenyaaf dargaggoota hojii ijaarsaa irratti bobba'an fakkeenyummaa gurguddaa qaban kan kaleessa alagaan qe'ee keetii irratti mana adda addaa ijaaruudhaan qabeenya keetti dhangalaastee waan qalbii isin gammachiifne hedduu kan hojjechaa turan har'a immoo ilmaan biyyaatiin 2M construction dorgomaa tokkollee kan hin qabne godina baalee keessaa jiraatan malee oromiyaa guutuu keessa hanga adaamaatti deemaniitiin hojii ijaarsa manaa kwaaliti isaa eeggate lafa xiqqoo irratti hin yaaddayna lafti kaaree meetirii 150 maal naa gooti lafti kaaree meetirii 100 maal naa gooti san keessaa bahuu danda'u qabdan jechuudhaan akeekaa fi kaayoo hawaasa keenyaa kan hubate haala jiruu fi jireenya hawaasa keenyaa fageenyatti ilaalee kan arge 2M construction Abdulakim Mama Abdulakim Mustafa yeroo ammaa kanatti daangeffamanii osoo hin taane Oromiyaa kaabaaf kibba baaf jiddu galeessa irratti kan deemanii hojjechaa jiran ilbaan keessan jechaadha kanaaf isaanis yoo barbaadan yeroo barbaadanitti sagantaa addaa qabannee sagantaa dargaggootaa keessatti isinii fiduu dandeenya mana ijaaruudhaaf maal barbaachisaa ulaagaan mana ijaaruu immoo maalidha akkasuma mootu warroota dandeettii ijaarsa manaatiin qaban ijaaruu caala moo namootuma gatii laafaatiin ijaaruu caala yookaan mootu namoota dandeettii ogummaa barnootaatiin hin fayyadamne ijaaruu caala kan jedhus yaadota waan isaanirraa mari'anneetiin waliin arginu jechaadha
akkasuma dargaggoota gara ispoortiitiin hirmaatanii kilaboota adda addaa seenaa jiran fakkeenyummaa gurguddaa qabanis kallattii adda addaatiin fuunee dubbisneetiin gara foddaa madda walaabuu miidiyaatiin isin biraan ga'uuf deemaa jira. Marree kaa isinirraa maaltu barbaachisa kan jedhuuf laayik gochuudhaan sheer gochuudhaan wal biraan geettanii akkasuma bilbilaanis haa ta'u lakkoofsa keetanii jechaadha. Gara telegiraamaatiin yoo nu barbaadan madda walaabuun jira, gara feesbuukaatiin, gara tiktokiitiin jirra. Wanta Oromoo fi Oromiyaaf ta'u kamittuu dargaggoota biyya keessa jiran jabeessuu irratti madda walaabuu balbalti kenna banaan waan nu dhaggeeffataniif galatooma. Ani qopheessaa sagantichaa Falmataa Roorooti.